biyya keenya irratti mirga keenya mirgi keenya mulqamee sadarkaa lammaffaatti jiraachuu namni biraa akkaataa nuti jiraannu nu murteessu kana didaa turre arras ni mormanna borus mormachuuf qophii. Gurraachi adiin diimaan yookaan immoo magariisni yoo jiraates kan samirraa bu'ee dhufullee osoo kan argamu ta'ee eenyu jalatti biyya keenya irratti kana seera kanaan bulii heera kanaan bulii akka dabbuun hin jedhu akka jiraachuu hin feenu jechuudha. Abbaan wajjin biyya keenya irra jiraachuu barbaade mirga uummata keenyaa kan inni biyya isii irratti qabu abbaa biyyummaa isaa kabajuudhaan nu wajjin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Oromiyaa irratti yoomillee taanaan murteessan uummata Oromoo qofaa jennee tamanna. Kana mirkaneessuudhaaf akkuma jedhan deebi'a addi bilisummaa Oromoo akkasumas ummanni bal'aan keenya har'as borus qophiidha jechuudha. Humni qabsoo keenyaa kan har'a argitanii fi kan kanaan dura ture kan borus qabsoo kanaaf hiriiru akeeka adda bilisummaa Oromoo fi akeeka uummata bal'aa Oromoo kana bakkaan ga'u kan qophaa'e jechuudha. Kanarraa kan hafe mirgi abbaa biraa kan inni dabreetiin saamuu barbaadu yookaan miidhaan addaa uummata keenya ittiin dursaa turee fi har'allee ittiin dursuu borus ittiin dursuu isa kanaa jechuudha. Kana uummanni keenya hanga maayyiitti nuu fudhachuudhaan akka adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree fi tinnisee hanga maayyiitti akeeka ofiitiin xabaafachuudhaan akkuma ummatoonni biraa biyya irratti kabajamanii jiraatanitti kan kabajaa ifi harka ifiitti galfatee jiraatu ta'uu qabsoo bifa barbaachisa hundaa'uu haala nagaa keessatti akka nagahummaa danda'ametti haala biraa keessatti immoo akka barbaachisatti akka itti uummanni keenya qophaa'u jenna. Egaa leenjifamtoonni keenya kanarraa hamilee mirga uummata Oromoo bilisummaa Oromoo guutuu argamsiisuuf kabajsiisuutiin kan qophaa'an kan mirga uummata biraa kabajan kanneen naamusaan ciman kan uummata keenya fi uummata cunqurfamaa biraas rakkina keessaa bahuudhaaf qophaa'oodha ta'uu isin ibsaa asitti argamtanii gaasirna keenya kan humna kanaa eebbisuudha irraa qooda fudhachuu keessan isinis baga gammaddan jechaa nus gammachuu qabnu isiniif ibsaa kanuma inaasoo akeetu muradhaa injifannoo uummata Oromoof. Injifannoon kan uummata Oromoo haa ta'u.